jalqabaa mootummaan fi uummanni abiddaaf cidii miti. Mootummaaf uummanni jalqaba jechuudha. Seerri isaa mootummaan uummata keessaa bahee hooggantoonni lafaa kaaniin dhalatan uummatuma keessaa dhalatanii uummataaf dhalatanii uummata galma tokkoon gahuuf dhalatan. Rakkoo guddaan garuu erga hooggansarra ba'anii uummata dagachuudha jechuudha. Mootummaan fedhii uummataa fi yaada uummataa giddu galeessa godhanne mootummaa kufaatii giddu galeessa godhatedha. Mootummaan fedhii uummataa yaada uummataa giddu galeessa godhatee hin deemne yeroo hundumaa yeroo dhumaaf waan deemu fakkaata malee yeroo dhumaaf waan guddatu fakkaata malee yeroo dhumaaf aangoora turuusaa barasaa lakkaata malee mootummaa yeroodhaaf mootummaa isaa tolfachuu danda'u siistema garaagaraa jijjiiruu danda'u yeroo garaagaraatiif galmangaa jedhee fiiguu danda'u yeroo garaagaraatiif guddataa jira jechuu danda'u yeroo garaagaraatiif achiin baaneerra addunyaa irratti kana galmeessineerra akkas taaneerra jedhee irra keessa isaa waan baay'ee haasa'uu danda'a. Inni jalqaba gola kee sirreeffachuudha. Uummata keef osoo hin deebisini osoo uummata keef gaaffii guddaan deebisin addunyaadhaaf gaaffiitti deebiftu hin jiru. Addunyaa irratti rikardii akkasii goone addunyaa irratti waan akkasiitu ta'e Afrikaa keessatti nu akkas jedhamne beekamnaan soba dubbiiti. Guddinni inni jalqabaa gola kee sirreeffachuudha mana kee sirreeffachuudha gaaffii saba kee deebisuudha imimmaan saba kee haquudha. Sana osoo hin godhin addunyaa kanarratti rikardiitti cabsitu hin jiru. Rikardii rakkinaarraa kanaaf. Kanaafi gara 21ffaa kana keessa akka Afrikaatti rakkoo guddaadha kan jennee ilaallu hin dubbatamu malee yeroo baay'ee akka abidda ukkaanfamee ta'ee ta'a malee rakkoo gaggeessummaati rakkoo hooggansaati. Ispeeshaalii Afrikaan bara bittaa garbummaa warra Yurooppii booda kaate warroonni aangoo qabatanii aangoo dhaaluma godhan aangoo dhaalaa. Kan keenyas rabbumatu gargaareedhuma umurii itti geenyaas dullumis aangoomarraa buuse malee mootichaa Haile Sillaasee fa'aa waggaa 43 guutummaa Itoophiyaa irra rafe. Waggaa 43 guutuu akkamitti namni maayindii tokkoon biyya tokko bulchuu danda'a. Hin bulcheen jedhamu kunuun irruma rafe jedhama malee jechuudha. Kanaaf isaanii bara kolonializimii booddee warri aangoo qabatan kun kan isaan yaadanii rabbi anuma qofa biyyattiidhaaf kaase. Anuma qofatu deema anuma qofatu bulcha kan jedhuudhaan aangootti waan dhufaniif rakkoo guddaan Afrikaa keessaa amma tokko hamma ijoolleen akaakayyuu isaanii harka qabdee mana fincaaniitti geessitutti aangoo gallakkisaan jiran jechuudha. Kun amma biyyaaf yaaduu miti jechuudha. Kun biyya ajjeesuudha biyya mormaa gaditti awwaaluudha jechuudha. Hagam yoo ta'e biyya lafaa kanarraa wantoota baay'ee dhalli namaa irratti wal ajjeesu keessaa inni tokko aangoodha. Belligerent of power jedhama. Jechuun eebuu aangoo namoota qaban. Gaafa aangootti dhufanii hin quufanni oomillee jechuudha. Waggaa 5 bulchuu nama guyyaa 5 bulcheetti fakkaata. Waggaa 10 bulchuu nama guyyaa 10 bulcheetti fakkaata. Waggaa 20 bulchuu nama guyyaa 20 bulcheetti fakkaata. Hammuma irra turanitti mi'aa deemte jechuudha. Siriidhumayyuu isaan kan achi taa'anii fi inni guddaan fedhii isaanii prestigious tokkoon immoo eenyummaa isaanii addunyaa kana irratti beekamtii ol kaafachuudhaaf malee uummataaf osoo ta'e guyyaa tokko dhuguma waa'een uummataa sitti dhaga'ama yoo ta'e waggaa 10 guyyaan tokko waggaa 10 sitti fakkaata gaafa waa'ee uummataa yaaddu. Waa'ee uummataatu yaadde jechuudha. Barreessitoonni geggeessummaa garaagaraa akkas jedhu bilbillatti yeroo hundumaa gurra kee irratti hidhattee deemuu qabdu tokko jiraa jedhu. That is the voice of the people jedhama. Sagalee uummata keetii yaada uummata keetii bilbila sana gurra keerraa yeroo hundumaa sitti bilbila. Yeroo hundumaa sitti iyya waa'een gaaffii uummata keetii. Isaanitti gaaffii uummataatitti iyya miti. Afrikaa keessa ta'anii biyya Yuurooppitti mana ijaaruutu gurra isaaniitti iyya. Addunyaa naanna'uutti iyya. Swiidish baankitti birrii kuusuutu sammuu isaaniitti iyya malee waa'een uummataa waa'een dargaggeessa Afrikaa waa'ee warra beelaan dhumanii ittiin fakkaatu karaa sirreessu. Gaafa keessummoonni biyya alaatii dhufan gaafa United Nation representaatiin biyya Afrikaa dhufan kadhattuu karaarraa kaasu. Afrikaan bareedduudha jedhu suufii keeyatanii eegu. Waan qabanis ollaadhaas fidaniitu keessummaa simatu waan ta'eef Afrikaa yeroo hundumaa akkasuma jedhanii galu warra raas. Maaltu akka isaan godha? Kan akka isaan godhu aantummaa sabaa miti. Aantummaa sabaa namni qabu akkuma ergammasiin jedhee guyyaa tokko rafee hin buluun si jedheman. Waa'een saba isaa waa'een ikoonoomii biyyaa
waraqaa irratti kiiloo 10 guuta hojiin isaa kiiloon tokko hin jiru yoo ta'e maaloodha tapha waraqaa tapha gabaasaa dhaloota gabaasaa geggeessitoota gabaasaati isaan maal takka isaan godhe yoo jette jalqabumayyuu uummata bulchuuf qobba'aa uummataa beekuun gaariidha uummata keessa akka bees kanaaf jedhe biyyi tokko biyya kan taatu jedha Abrahaam Lincoln jechuudha biyyi tokko kontiiniitii kan qabaattu itti fufiinsa kan qabaattu dhalootaaf kan yaaddu yoo ta'e dhuguma biyyaaf kan yaaddu yoo ta'e geggeessummaa uummataaf inni jedhu waan hundumaa uummatuma geggeessaa cimaani geggeessaani uummataaf yaadu geggeessaa rakkoo hundumaa from minor to major furu miti sana miti geggeessaa cimaa kan jedhamu geggeessaa cimaa jechuun maali akka madaalamu geggeessaa cimaan kan madaalamu uummata gaaffisaa yeroo gara yerootti furachuu danda'u uumuudha. Uummata miliyoona 100 qabna jettee haasa'uu caalaa uummata miliyoona 100 geggeessita miti eeyyee uummata miliyoona 100 geggeesseen nama cimaadha jechuu kee miti geggeessaa cimaa kan si taasisu. Uummatni an geggeessu uummanni miliyoona 100 of danda'ee miila lamaan hin dhaabata waa'ee mirga isaa beekaa. Addunyaa keessaa uummata kana fuudhee lafannitti dorgomaa ta'uun kaa'e moo addunyaa keessaa golee dhoksaa keessan kaa'e jettee yaaduu danda'uu qabda. Ofii keetii walgahii United Nations suufii sirreeffattee dhaquu miti biyya guddisu jechuudha. Achitti hidhattee waan hin jirreef waan jiru gabaasaan dhiyeessuu miti jechuudha. Mee asirratti biyyoota Afrikaa yoo fudhattu biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti yoo fudhattu Gaadaafii fudhachuu dandeenya. Pirezidaantii Ijipt Husni Mubaarak fudhachuu dandeenya. Namoonni kunniin isaanis dabalatee Mugaabee dabalatee jechuudha. Aangorra namoota waggaa 30 ol aangorra turanii jira. Kanneen olaaltu akkaataan kufaatiin isaanii sarkaa yoo aangorra turanii beekamtiin isaan qaban sunii fi gaafa rakkoo nutti dhumtu akkaataan isaan addunyaa kanarraa yookaan immoo akkaataan isaan aangorraa itti bu'an baay'ee rakkoodha. Haa ta'u malee kanas ta'ee fakkeenya addunyaa soo fudhanne har'alleen biyyoota Afrikaa hedduu keessatti barumsa namoota sanirraa hin fudhanne. Hooggansi baay'een numa jiraa jechuudha. Akkasumatti mirga uummataa dhiibaa uummata dhaggeeffachuu dhabuudhaan haalli itti deemuudhaaf yaalan yeroo hunda kufaatii kan mul'isudha. Kana maaliif barumsi maaliif fudhatamuu dadhabu? Geggeessitoonni Afrikaa baay'een geggeessitoonni Afrikaan amma jiran biyya keenyas dabalate jechuun hin danda'an. Geggeessitoonni baay'een jiran du'aniiru hin awwaalamne. Du'aniiru hin awwaalamne jechuun garaa uummataa laphee uummataa keessaa du'aniiru iddooma sana taa'u malee. They are positional leaders, not emergent leaders. Positional leader jechuun iddoon sun duwwaa miti nama ta'een qabameera. Namichichi sun teessoorraa baay'ee bareeda, teessoon isarraa baay'ee bareeda. Hojiin garuu irraan bareedu. Hojiin irraan bareedu. Maaliif gara fonqolchaa dhaquu yoo jette namoonni tokko tokko anatu beekaa. Anatu beekaani namni anatu beeka jedhu nama hin beekneedha baay'ee. Ana malee biyyi kun hin deemtu. Ana malee achin sittu. Kun aantummaa biyyaa osoo hin taane hantuuta biyyaa ta'uudha kun. Hantuuta ta'uu jechuun maal jechuudha? Amala hantuuta ofii isheetii boolla ishee utaalte lixxe jechuudha. Aantummaa miti kun hantuutummaadha malee. Uummataaf yaadda yoo ta'e, uummataaf hojjetta yoo ta'e, uummata hojjisiisuuf gadi buute uummata kakaasa. Jechi saayikooloojii tokko jira. Fiirmoongar jedhu. Fiirmoongar jechuun gaafa mucaan mana kee keessaa boossu mucaan kee tokkoon yoo boossu halkanii akka mucaan boossu tokkoon immoo boo'icha sana dhoowwuudhaaf waa tokko jetta. Fiirmoongar inni jedhama kun. Waraabessa tala jiraa hin iyyinii. Waraabessi garuu ala hin jiru mucattiimti boo'ichaa dhiiftuuf malee. Kun maal jechuudha? Waraabessa tala jira jettee sodaachifta jechuudha. Yoo gadi baate waraabessas nyaataa cal jedhii jettaan mana keessatti. Geggeessitoonni Afrikaa uummata kan isaan ittiin cal jechisiisanii yoo an deeme hin duutaa, yoo an deeme hin baddaa, yoo an deeme lafa kanarra hin teessu, yoo an deeme wal fixxaa, yoo an deeme addunyaarraa dhageettii hin qabaattu ofiin jedhu. Kuni fiirmoongar isa jennuudha jechuudha. Waan hin jirre tokkoon nama sodaachisu. Ingiliziin biyya Indii akka isheen gallakkiftuuf gaandiin gaafa Saawuz Afrikaatti deebi'ee gallakkisa biyya keenya gaafa jedhu qabanii isa hidhan. Waraanni addunyaa lammaffaa gaafa raawwatu gallakkifnaa jedhanii waadaa galan. Gallakkisuu didan. Maaliif jennaan yoo nu gallakkifne uummata Hinduizimii fi uummata hordoftoota Musliimaatu wallolee biyyattii balleessa.